في فنان قافية جتني أيسن carraan hin jirtu jechuudha. Akkamiin gaafattaree? Hai. Barsilaa paarlaamaa quba takkatti hin dhaaba. An tokkichi quba takkatti. Wallahi laazim quba takkatti hin dhaaba silaa paarlaamaa sanaan. Hiru manaa kannani quba takkatti. Quba takkatti. Akkattiin garagalchee dhaaba paarlaamaa san quba takkatti. Eenyu carraasii kannare? Carraasii kannuu baannaan dubbachuu dandeessu. Barreessitee neetasii hannamu baannaan haasa'uu dandeessu. Akka alaa fi fagoo laalanii miti dubbiin keessaa akka keessa jiru ala nu gabbaasu jira. Nu hubadhaa isin hin jenne jechuudha warri nu hubachuu dadhabdan. Hai malee keessa dubbachuu sodaannee ala dubbachuutti hin jirru nuti. Keessa dubbachuu feenee dhorkaniiti ala dubbachuu jirraan. Sila jarraa maa qabaannee keessa kaasoo hin taate maaltu ala nu baasa keessa sirreessina. Maala sirraa goona za'a takkaa fi lamaa sirraa maaltu nu iyyisiisa nuti nagaan hin teenyu. Waan keessa dubbachuu dadhabnee bara alatti haasa'u jirra. So isii tana sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Paarlaamaa keessa seenteef gaafii akka feetetti hireen siin kennamu. Carraa sii kennama. Carraan akkanumatti hin baatu. Gaafii ta'e barreeffatteeti na hixa paarlaamaa. Gaafa muumichi dhufu hundi nuuni naqa gaafii. Gaafiin tun hundi dubbifamteeti horeedhaan tunaa dhiyaattu tun hin dhiyaatin jaanii si hambisan jechuudha. Gaafii jajjabtuu hin dabarsan. Tana dhugaan sitti maa beek hin dabartu gaafiin. Gaafiin laalaa sabaa qabdu hin dabartu jetti. Gaafii hadooddii sirnaa qabduutu dabra malee gaafiin hadooddii sabaa qabdu hin dabartu jetti. Ni qabamti karatti hudhamti jechuudha. Hudhuu jira karatti maqasa qabuu jira karatti. Hiq godhaa gaafa muumichi dhufee siif hin dhiyaanne siif hin kennamne akkanuma akkaatee paarlaamaa jeequu hin dandeessu jechuudha. Hin dandeessu gata akkanuma akkaatee dirree kaameeraa jira jettee jeequu hin dandeessu nama fayyaa qabu beekte hiree eeggasi dhorkan callistee tiisaa jechuudha. Ammoo gaafii ta'e ni harkaa beekan muumichi. Si beekaa jechuudha waan ati yaaddu. So nuti muumicha keenya Dr. Abiy hojii rakkoon qabnu jechuudha. Muumicha hojii wal hubanna. Muumichi immoo haala Oromiyaa jiru sirriitti hubachuu hin dandeenye yookiin immoo akkas fadhii qaba. Wahuma lameen keessaa takka taate yookiin lameen keessaa takka yookiin lachuu taati beeku. Akka Oromiyaa jiru gabaasa sobaatiin takkaan hubanne yookiin kuma Oromiyaa keessa jiru kana fadhe. Isuma lameen tana keessaa takka taati yookiin yoo lachuu taati dubbiin. So tanabas ganamu irraa dubbachaa oolu maraata nama gooti jechuudha. Namni sin hubatu. Malee koomsaatii fi akka rakkooti wanni deemaa jirtu laaftu miti. Masgiida Rabbii shaggari diidee shaggar ati ijaartu hin jirtu jechuudha. Bakka laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah nu biratti. Kabaja walii qabaachuu qabnaa jechuudha. Masgiida keenya irratti nuti islaamni fadhe calin jennu jechuudha kanarratti. Calin jennu. Bakakkaa gaafa dur dibsaachiin isamaati ol taate gabbaanee baadheessinaa jechuudha mootummatti. Karaa heeraatiin, karaa seeraatiin, karaa naamusaatiin. Falmaa goonaa jechuudha karaa naamusaatiin, karaa heeraatiin. Gadi ba'ee islaamni hundi masgiidni keenya Itoophiyaa keessatti shaggar irratti Oromiyaa irratti abadanuma masgiidni keenya jiguun qabu, diigamuun qabu maaster pilaanii masgiida haammatee magaalli jaaramtu ta'e turratti gadi ba'ee uummanni keenya kan islaamaa ijaaramee labsu qaba jechuudha. Itoophiyaan islaama dhiibdee amma booda Itoophiyaa taatu takka jiraachuu hin dandeessu jechuudha kanarratti. Abadan Itoophiyaan kiristaana dhiibdee jiraattu takka jiraachuu hin dandeessu. Itoophiyaan waaqeffataa dhiibdee jiraachuu dandeessu takka hin jirtu jechuudha amma booda. Saniifuu masgiidota shaggaritti diigaman dila kana hundaaf abbaan ajaja kanne murni hattoota lafa masgiidaa gurgurachuu yaa'u kun gaanni hattoota ka masgiida dachii lafa masgiidaa gurgurachuu yaa'u kun guutuutti itti gaafatamaaf dhiyaachuu qabanii saaxilamuu qaban himamuu qaba jechuudha. Tana muumichi ministeeraa nu godhu qaba jechuudha. Pirezidantiin Islaama Itoophiyaa Haji Ibrahim Tufarraa eegalee warri jiran hundi
نهودي رساسة فدخين يخنيني دي مخان أبني فالمودن دوق أبنائي إسلام نهود كيسا علت أبدا تنرتي أراري توكلين جراتون دندو فراتمني توكلين جراتون دندو أما مسجد ديغا مخانا ديبسي مقالو مدي ديدناتو جارو قبايتو أمتر رأي متمالكني خجارمو أبدا إنما أبا ديغيتو خلوما خاتشي خنتيباتو ري لفتنا خنة غافا مسجد نجارمو أتشجرو أرم بلانا أراد فجأة خديقو مالي تربيانا كنا أكامي مسجد ربي جيغا نمني تدافو بارتي بدادنا خنا موميشا منسترا خنا ورخو فيسو فدو كيسا جراغ زينو نمني خينيا نوبتو فيا ليسي ورّا أورومو الركاسن كريستيان الركاسن واقفة الركاسن أبي جرد إسلام الركاسو جرن لال هو يونيفرسيتي كيسا برسيسا الركاسو جرن تماري الركاسو جرن برسيسا الركاسو جرن هاي سكولت إليمنتريت أبي جرد ورّا خيسا آنكو قبتي أبي يخفسي آنكو قبتشو برباد خابي يرد دلقو جرو خابي يامنوتو جراغي زيجنو نمني نو آمنوتي دي أكام بونره يوكو فيسن دي أكو فمالي مسجد دي خينجا كفوم كابنوتي چربي آمان دي نني يوفد مسجد دي خينجا كفوم كابنوتي أبدا أرارم إسافي سكبنو يجو دكتور أبي موميچ مخين يافو أرارم كبنو يجو دبي مسجد درنوتي توقفو توقف أرارم كم نوعي دبي مسجد الرد نوتي توقف فدات أنا ملء دبي مسجد الرد فدات أنا ملء توقف أرارم كم نوعي دبي مسجد الرد بلا ففدت بك فدت مسجد نخينيا قرآن نخينيا كتاب نخينيا قوامو تسمى توججو تنازكم دواتي بيان ستا سبلت ولينجتو برد مسجدات ديغمي يجو أنو برسيسا جران ديتي والإجاري هنداوي هيا مغافت هيري ربي يا مدو موفيج ديتو كباية إسلام نتنا أبدا نفورا نتنا مرامتا خينيا بكا فقتي مسجد خينيا ديغاني فوق إن جارمتو چربه دقو قبدي يجو أبدا ما مقالان سفيتو بادية تنجي مسجيني ديغامي فوق إن بكساني رجاربتو ريف كخين يرتاو قبدي مالي وهم فدر رتاو قبدو يجو أبدا چرچي سيوتي يكسوما واقفتا سيوتي يكسوما بكي أمانتي خبجاك أباتشو قبدي هندافو توفينا كنا هم غوتو تدابچو قبا نميچي بوين أوروميا بولچوخون خم مسجد ديغو كإسلام شجري راغويسو غوتوت كانوتي كدي ديسه نوتي بوباسو جرو موميچا مينسترا غربا كان نورا ابو قباي تما اما دوبين كار موميچا ديمو جرتي يچادا بكا وسو موميچا كيسا قباچو باته غربان كان غودوتي ديمو جرتي امني تناي چوجرا بو كان غربا موميچما كيسا هركا قباي چوجرا مني ستچ ديمو جرتي سرنا ما خاصو جران بيتي لا أمت أركض تجرتو أكم سيبونا هاي تنافو شجرتي مسديني ديجما جرو غوتو تدابچو كبا غوتو تكمبلا لفنتو ميلان ماني مو وربانايچو غما براتي سدي فرت دم جما حررغيتي دم جما حررغيدا تبانا باتي تكافي وهي دور سومن را ايغلي قلين فيسبوك خنا غباتي بيف اداتين تيماتري ايانان امه را دفتو بويچي امه را دف بويچي علماء را دفتو بويچي جراتو را دفتو بويچي امه حررغي را دف غوتوت فيسبوك خنا في ميديا لي والكنمتي خنا خدا دارت تيماتري يچا واتكو ودا ركو لميتي متي دبين جما حررغي دبي حررغي كو فامتي
dubbii Harargeerra achi fagooti. Yoo ka yaadattan taate gaafa Booranni miliyoonni 3 ol beelawanii miliyoona 3 oliitu Booranatti beelaan dhumaa jiraa ja'amee saaxilame lakkii Boorana quufaa jiraa jaaniiti warri warraaf ergamuu bare viidiyoo dookumantarii itti dalaganii turan. Viidiyoon isaanii immoo bishaan hin guutuunfine. Guyyuma lamatti harkaa bashooyte bashaq jette jechuudha guyyuma lamatti. Warri viidiyoo dookumantariidha kan Boorana gaafa namni miliyoona 3 beelaw kijibsiisuuf warra dhugaa kijibsiisuuf fadhu wajji qabsoo jirraa beekaa yaa jara keenya. Laal dubbiin amma nuti itti jirru warra dhugaa kijibsiisuuf fadhu wajji qabsoo jirraa beekaa. Warra gaafa Booranni miliyoonni 3 beelee rakkatu Boorana rakkoo jiraa jaamee gaafa asirra maxxansidu lakki Boorana rakkoo jiru Boorana quufaa jiraa jee viidiyoo dookumantarii dalageetu ammallee ilmaan Harargeetti taphachaa jira. Gujiin akkasuma gara Salaalee kana yoo laalte ummanni lafa saamamee dachii irraa buqqee hadhataa ta'ee jira. Shawaan akka jirtu tuulamni akka jirutti. Sagantaa Oromoo hiyyeessuutu deemaa jira. Oromoo hadhattu waan nyaattu, waan uffattuu fi bakka jiraattu, waan ilmaan ittiin bulchitu, waan ilmaan ittiin barsiistu, uumuudhaan Oromoon akka gaafii biraan kaafne qorqalbii isii goggoysuudhaatu irratti hojjetamaa jira. Kana sirriitti hubachuu feesisaa jechuudha. Dubbiin jimaadhaa dubbii layyootti ilaalamuu miti. Warra xayyaaraan hataa ture xayyaararra saaxillee, warra naggaadee Amaaraa haayyatee hataa ture naggaadee Amaaraa saaxillee waa hunda saaxillee dhorkine harka keessaa deeffatan eegas hatuu maqan dandeenyeef maal uummata jechuun xeellaa uummatanii jechuun aangoo qabanii. Xeellaa ka uume mootummaa naannoo Oromiyaati. Gaafa xayyaaraan hatan san gaafa nama Amaaraa bakka buufatanii hatan san gaafa Oromoo saaman san xeellaan uumne beeka. Eega saaxilamanii waa hunda biiti beeytee harka qabamtee kokka qabaman booda isii san keessa harka deeffatanii warri saniis kufee warri biraa ka bakka kana bu'ee akkana gadachuu hin dandeenye shira irratti dalaganii karaa biraatiin warra asiimaat jimaa dhiyeessu uummata Oromoodhaa Harargeedhaa akka jimaan isaanii qaraxaan if dadhaban keellaa bakka jirurratti labsee jechuun mootummaan naannoo Oromiyaadhaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin hoggolamu. Keellaa kakaa'e Shimallis Abdiisaatiin jechuudha. Shimallis Abdiisaatiin. Kanaas jibbaa Harargee irraa qabuuf kaa'e jechuudha. Jibbaa ilmaan Harargee irraa qabu qofa osoo hin taane jibbaa ilmaan Oromoo hundarraa qabuuf. Jibbaa ilmaan Itoophiyaa hundarraa qabuuf. Osoo jibbaa Harargee ta'uu baatte ilmaan Salaaleedhaa kadhattuu hin godhu lafas raasaame. Osoo jibbaa ilmaan Oromoo ta'uu baatte ilmaan Booranaa miliyoonni 3 gaafa beela'u quufaa jira jee dookumantarii ergamtuu isaatiin daleessisee hin maxxansu ture. Osoo jibbaa ta'uu baatte gaafa Gujiin akkasiin rakkoo keessa seentee nuusu ture. Osoo ilmaan Oromoo kan badhaadhinaa ijaaru taate badhaadhina ilmaan Oromootiif fida malee baqaqina ilmaan Oromootiif hin fidu ture. Osoo duudhaa Oromoo kanni afaan hin jedhu san taate duudhaan Oromoodhaa Oromoo saamuudhaa miti. Osoo nuti ilmaan abbaa gadaatiin inni abbaan afaan hin jedhu san dhugaa taate ilmaan abbaa gadaan ajjeesan. Karuma hundaan yoo laalte jibbaadhaa jira jechuudha. Tan amma gaafiin ilmaan Harargeedhaa warri as keessa jirtan hundi isin gaafadhu amma booda. Feesbuukni keenya hundinuu amma booda muummichi ministeeraa kottu karaa Harargee kan jedhu ta'uu qaba jechuudha. Dulli keenya. Facebook irratti boo'ichi keenya dhaabbachuu qabaa jechuudha. Muummichi ministeeraa amma dura gaafa amma 5 dura Harargee dhufu Harargeen dhimma jimaa keessanii wal qabate yoo feetan hiriira nagayaa bahaa
nagaan ibsadhaa hara nagaan managgalaa jee jira tokko hiriira san qopheessuudha lama dammas yoo feetan naayamaa isiniifin dhufaa jee jira viidiyoo isaa asirratti isinii maxxansina ragaa harkaa qabna jecha isaa san fayyadamnee jecha muumicha ministeeraa fayyadamnee tokkoffaa mirga hiriiraa kanni nuu kanne saniin hiriira baanee rakkoon mudachuu jirtu akka Harargeetti baadiyyaatti guutuu baadiyyaa magaalaatti hiriira gadi bahu jechuudha. Amma booda dubbiin ta'e hiriiraati. Hiriira nagaa birciqoo cabsuun hin jirtu, qaruuraa cabsuun hin jirtu, baala cabsuun hin jirtu, waa takka cabsuun hin jirtu. Rakkoo fi qofa himachuu. Jimaa keenyarraa harka fudhaa. Keellaan nurraa ha'u. Kootaan nurraa ha'u. Waan dhaadannoo ja'amuu qabdu irratti haasofnaa jechuudha. Saniifu tokkoffaa hiriiraaf if qopheessu if ijaaru lammeeffaa muumicha ministeeraa kootu nu dubbisi jettee manguddoon teenya ta Harargeedhaa TV aktivistoonni Harargeedhaa akkuma inni kallattii kaayee ture sanitti muumicha ministeeraa si dubbisuu feena uummanni Harargeedhaa kootu nu jaanii guututti muumicha ministeeraa yaammachuu jechuudha. Hiriira irratti illee muumicha ministeeraa yaammachuu. Muumichi ministeeraa akkanu dubbisu feena. Dhimma jimaa keenya irratti muumichi ministeeraa akkanu dubbisu feena. Dhimma jimaa keenya irratti muumichi ministeeraa akkanu dubbisu feena. Dhaadannoo tana qofaan hayyama hiriiraa fudhatanii magaalota jajjaboo magaalaan jimaan itti gaggeeffamtu hundatti keessaa alatti hiriira nagaa kan balaa takka hin qabne kan nagaa ummanni keenya amma booda bahuudha qabaa jechuun guyyaa murteeffate. Isi sanirra muumichi akka dhufuuf taasisu. Sagantaan lammeeffaa. Gaafa muumichi dhufe ammaas kaabineen teenurraa haa baatu jaaniif irraa baasu kaabineessaa. Walgahiirra. Kaabineen teenurraa haa baatu nuummataa fi siitu wal dubbisuu fadhaa jaanii kaabineessaa tana firraa baasu. Achii booda muumichatti haqa himachuu. Amma muumicha ministeera irraa abdiin qaba. Muumichi waan tunuutti bira gahuutti hin jirtu. Yoo inni dhugumaan dubbii tana hubate ni dhufa Harargee uummata ni dubbisa. Ni sirreessaas. An shakkii takka hin qabu tanarratti. Tanaafuu isaa fi hattuu fi isa tawal nu dhorkite tana tawalakkaarra teessee nuu fi muumicha waliin kaasuu barbaadu. Ummata muumicha rakkaasuu barbaadu. Ummata paartii rakkaasuu barbaadu. Caasaa hattuu ta paartii badhaadhinaa akka ummanni jibbu taasisuu feetu. Takka ummanni waan kanarra balaaleeffatee gaara galu godhuu feetu tanaafi muumicha iddoo warra jiru kana ifittuu baasanii muumichaa hojii haasa'u. Hottu dhuufii yaa ilma keenya si barbaada. Harargeen tun tanuti adurree miti ilma keenya nyaannu jettee hiriira muumichaa baate addunyaan guutuun biitti guutuun muumichaaf hiriira akka baatu taasistee beekte. So dubbii Harargeetiif jimma guutuun falmuu qaba. Dubbii Harargeetiif jimma wanni callisuuf hin jirtu jechuudha. Dubbiin jimma Harargee dubbii jimma Harargee qofaa miti. Dubbii jimaa duuba jirtu. Saniifuu warri jimmaa hundi dubbii jimaa tanarratti ummata Harargee cinaa dhaabbatee aantummaa Oromummaa sagarsiisuu qaba jechuudha. Warri Baalee akkas ta'uu qaba. Warri Salaalee akkas ta'uu qaba. Warri Shawaa akkas ta'uu qaba. Warri Salaalee akkas ta'uu qaba. Lixa Bahaa Shawaa Guji Boorana hundi Oromiyaan sagalee takkaan dubbii jimaa Harargee tanarratti tumsee rakkoo waloo waliif qooduu irratti fi wal cinaa dhaabbachuu irratti utubaa walii ta'uu danda'u qaba. Malee Harargee irra kan muumicha faarsan jiru. Harargee dura muumicha nyaannu nuti adurree miti ilma keenya nyaannu teettee hiriira deeggarsaa muumichaa baateen jiru. Arra warri san hundi muumicharra muufatee jira. So warri biraatis wajji dhaabbatee dubbiin tun akkanii kanne taate Oromootu adda hiramaa deemaa jechuun gandaan adda hiramaa deemna booda. Tun gaarii miti Oromoof. So Hajimmaatis nama isaaf faarsaa kaanis nama kaan balaaleef booda gaarii hin taatu jechuun adeemsa keessa.
South outcome boda garin tatu. Amma ni fakkaatti ta'a. Boodaaf gaariin taate. Adeemsa keessa gaafa dubbiin jabaatte, gaafa firri barbaadamu, gaafa tumsi qajeelamu, gaafa kagandaa jaamuun hamtu, gaafa namni barbaadamu immoo wal biraa dhaabbachuu dhufu ta'a jechuudha. Boodaaf gaariin taatu. Tanaafi wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Isi tanaaf wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaa taate jechuudha. Maaliif booda rakkoon dhufti jechuudha. Arraami gaafa namni barbaadamu dhufa. Booda gaafa namni barbaadamu kan namni hundi walitti kajeelu osoo kunnaatumse waliin jechuun dhuftu namni wal jalaa yoon kaleenaa dhaabbatteen dhufti jechuudha. Tana wal barsiisuun qabnu jechuudha akka namaatti. So rakkoo wallagga ta'uu jiruuf Oromiyaan hundi booyuu qabdi. Iyyuu qabdi, sagalee ta'uu qabdi. Rakkoo Booranni ta'uu jiruuf Oromiyaan hundi booyuu qabdi, iyyuu qabdi, sagalee ta'uu qabdi. Rakkoo Gujii ta'uu jirtuuf Oromiyaan hundi iyyuu qabdi, booyuu qabdi, sagalee walii ta'uu qabdi. Rakkoo Salaaleen Shawaan lixaa bahaa ta'uu jirtuuf akkanuma walii ta'uu qabdi. Rakkoo Karrayyuun ta'aa jirtuuf Oromiyaan hundi walii booyuu qabdi. Rakkoo Harargeen taatuuf ammas Oromiyaan hundi sagalee taatuuf qabdi, iyyuu qabdiif, booyuu qabdiif. Tokkummaan san jabeeffamuu qaba jechuudha. Haadni tokkummaadhaa kan injifannoo kanaan nugee, haadni tokkummaadhaa kan mo'annaa kanaan nugee, haadni tokkummaadhaa kan guyyaa kanaan nugee fooyamuu qabu jechuudha yeroo laallate. Ittitee deemuu qaba jechuudha. Jabaatee deemuu qaba. Dhadhaa dhugee deemuu qaba. Akkan cinneetti walitti jabaatee deemuu qaba jechuudha. Sanimmaa ta'uu baannaan yaada namaa mormuuf nama jibbuu eegallaan namni nama bakka iyyuuttuu nama qaba. Adda walirraa deemaa jechuudha. Foo'amaa deema. Guyyaa namni ne barbaadamu. Guyyaa dhiirti kajeelamtu immoo wal biraa dhaabbachuu dhufaa jechuudha. Walirra duuluu dhufaa jechuudha. Taqabu walirra gabbaasuu dhufaa jechuudha. It's very dangerous. Tanaaf lammiin hundi wal cinaa dhaabbattee waliif tumsuu danda'u qabdi. Dhimmi jimaa Harargee dhimma jimaati miti, dhimma jiruuti. Dhimma jireenyaati. Hudduun shorroqaa qota warri keenya tiraakteriin miti. Hudduun shorroqaa gadi godhatee qota warri keenya. Ejjee miti sangaan. Bishingaa miti facaasu. Jimaan akka bishingaati miti. Jimaan akka qamadiiti miti. Jimaan akka waan biraati miti. Ta'arra Harargee dhufte tun sirraa waannaan boru bunatti si dhufu teessi akka jimaatti. Boru warqii Gujii fi Booranaa taatee si dhufu.